Slow down. Cuma abad anu. Pulang ke sini Here we go. Good luck for you. Hey, the biggest one I ever seen. Jenne. Let me know when you're ready. Let me know when you're ready. Let me know. Signal and okay. I'm gonna take the mic. Stay back. So, Ulata mi senan tana. Hold up. Ulata na miti. Yeah. All right. Let's go. Ready? Let's go. Okay. Let's go. It's in here. It's in senan, man. Let's go inside. I need both doors open. Amma kesuga isinu gata warroni kun duga ganuta gata amma isin gata jolele ku bata par ja gata udu bade ta nubana
Bakatan anubana, bakatan. Bakatan. Gannuta ame gannuta karanubana. Galatoma. Yo. Papi. Galatoma, ore dalas galatoma. Papi. Karanubana. Karanubana. Cufti keessa dhutaa. Warri daalaatis keessummoonnis dhuuftaa galatoomaati. Keessummoonni nu seenanii jiru. Please bakka nu qabannaa, namni bakka nu deebi'aa, duuba deebi'aa. Please namoonni ta'a. Please, namu bakka deebi'aa nu ta'a. Supposed to turn on red. You need a notebook and computer. Okay, hold it. Can you take this off? Summoonni dhuftee akkuma kabajaan nu seene kana bulloo fuula kana dura finnaa warri gaazexeessa gannutaa. Bulloon Finfinnee ta'ee barreeffamee as jira. Warri qophii kan qopheessan hedduu ulfaadhaadha, galatoomaadha. Bulloo keenya suuraa kaafadhaadha. Bulloon alaabaa Oromoodhaatiin miidhagee bareedee isin dura jira. This surprise. Daalaas waan ajaa'ibaa gootee addee Osniyaa hedduu ulfaadhu galatoomii warra Ilyaas Ibsaadhaati. Waan kan ishee itti yaadee bulloo qaamaan fiduu qabaluudhaaf jiraata. Tekko maal gabbutanii? Yaabadda. Hayyee obbo Baqqeedhaa fi bulloon yaabbachuudhaaf deemanii viidiyoo waraabadda. Viidiyoo yaa. Please ini fardi. Obbo Baqqeen bulloo koree jira. Bulloo akkatti gubbaa keettee. Obbo Baqqalaan kun ofirra gubbaa koree jira. Hayyee akka gaarii nu simadha. Hayyee bullootti itti aanadha. Bullootti itti aanaa amma bulloon nu kora. Uno. Obbo Baqqeen bulloo koreetti bulloo irraa gabbaadhaa jira. Waan ajaa'ibaati waan kan ijoollee kurnaaf deema. Jawwee qaaringaa. Ummata please dilechina ummata please fardi ce'an. Akka bulloon qaamaan dhufee. Bulloo dhala dhugaa godhee bulloo koree jira. Bulloo akkana. Bulloo biyya keessaa sanillee koruun isaa fagoo jiru. Akkana. Okay. Galatoma hundi keessanuyyuu fayyaa nu argadha. Hedduu kabajooma yoo fayyaa argadha. Oke. Akan ya. Ada awal dengan itu. Bagaimana? Dugaan ajaibat terlebih, darah suci ajaibat terlebih, wanita ganirati. Uli bakal yang menundahu, warid huta ubullo kepakai sultan saya, garu daras dura ya ada kanak ufte, fakirnya tahu wanita ganirati.
cafee galatomi hayyee bulloon nurraa haasosoo amma Aku boleh minta boleh tak? Boleh minta boleh tak? Mahal sini dah. Is that oil? ummata nugataa bullo kana sososa bes bullo na galu Amir bullo na bau ummata nugataa bullo haye namu bakati nugatebya haye ummata nugataa haye indagamu Tole. Fayyada galatoomaa keessummaan dhuftee sagantaa jalqabuuf deemna. Namu akka bakka nu qabatan kabajaan isin gaafanna. Ijoolleen dhadhaabbattus gattataa namni guddaanis kan duuba jirtanis namu bakka teessa kursii banaa dira tokko duuba kan jira. Gabanaas koota fayyada. haye amma maanguddoot nu banaa du'aayini Haji Said fi erko garana nu ol baha naga bultanii ummanni keenya naga bultanii amma duraan dursinee wanni kadhachuu barbaannu wanni rabbiin galatoomachuu barbaannu jara kana akkamiin akka turanii eessa akka turanii eessa jalaa akka baanii isa baasuuf rabbiin fuudhee immoo bakka isaan kaa'ellee achi hin beektanii bakka saniillee baasee amma galata rabbi galfannaa isaan bakka boolla sanii baasee du'a jalaa baasee adda fuudhee ummata kanaaf dhaabuun gammachuu rabbiiti. Rabbiin galatoonfadha marti keessanuu irratti aansineellee ittiin ta'uu barbaachisu namni Oromoon duruu kadhaani kawaa hundaa geettu kadhaan isaanii ammoo guddichi waa lamaayu tokkochummaa ka ittiin barbaadanii ka kadhatan lammaffoon ammoo biyya nagaa nuu godhi rooba nuu kenni nagaa nuu kenni jecha ka ittiin kadhatani tabiraallee hin qabanii isaan kalaasanii wanni kadhatani gaafa rakkatanii Oromoon dur bahee bonni qabee horiin gara deebu dhabee yoo rakkatanii kaanii malka'aa fi tullutti baanii rabbiin kadhatan rabbiin ammoo qulqullummaa waan kadhataniif isaan waliin jira akka jiruun garii uduu achiin kaanii rooballee rabbiin achitti kennaafi ammallee waan nu barbaadnu rabbiin nu haa kennu ummata keenya nagaa haa godhu ummata keenya karaa malee dhiinni jigu kanallee rabbiin nurraa haa dhaabu nagaa isaaniillee nu haa kennu ummata kanallee ummata afoo dhaabatanii galanii adda bakka sanii baasee rabbi asiin isaan ga'e ammallee karaa nagaatiif karaa qajeelaatitti rabbi isaan haa marra'u wanni isaan irra deemanii wanni isaan jedhan martinuu karaa qajeelaatitti haa dhumtu kanaaf rabbiin galatoonfannaa galinni ka rabbiiti Allahumma salli galatoomaa nuuf
Akkam jirtan Oromoo baga nagaan jiraattanii wama hundaa nagaatu tura ansaa Rabbiin guddaadhaa jennu Rabbi du'a jalaa nama baasa rakkoo bara lamaan kana keessa rakkoo baay'ee keessa dabarre Waaqayyo guddaadha aggaammii isaan irratti godhamee yeroo baay'ee sana hunda Waaqayyootu jala baase Rabbiin galannaa ga'u isaan mana hidhaa baasee keenyallee kan immoo namoota hidhamanillee kan sababa garagaraatiin dararamaa jiranillee kan mana hidhaatti hafanillee Waaqayyo isaan mana hidhaa nu haa baasu isaan mana hidhaa nu baasee immoo asitti nu jidduutti argamuu isaaniitiif Waaqayyo guddaadha Waaqayyo galannaa ga'u galanni Rabbi haa ga'u ummanni keenya kan amma bakka hundatti rakkoo keessa jiru kana Waaqayyo isaaniif haa mirmatu isaaniif haa dhaabbatu bakka jiranitti hunda Waaqayyo gita isaanii haa ta'u rakkoo keessaa nu haa baasu tokkummaa Oromoo haa kennu afaan wal nu haa beeksisu wal jala nu haa deemsisu wal haa nu dhageessisu yoo tokkummaa qabaatan malee bakka barbaadan ga'uu hin danda'ani kanaafuu uummata keenya Waaqayyo galannaa ga'u baga nu jidduutti argamtanii baga Rabbi isin ga'e jennaa kanuma jedhaa fayyaa ta'a. Kanatti aansinee manguddoon teenya haa galatoomanii du'aa inni bananii jiru. Kanatti aansee akka aadaatti haawwonni waan qopheessantu jira. Mijjuu aadaa keessummaa keenya dhandhamsiifnaa jedhanii jiru. Ka gara waltajjii dhufanii keessummoota keenya mijjuu nu haa dhandhamsiisanii. Adero. Where's Amir? Amir. Amir. Galatomi Michael Fix nu godhee jira. Gaa kan mijjuu nu dhandhamsiisanii haadha Amir addee Makiyyaa fi addee Kaasayeetu iyyuu keessummoota keenya nu dhandhamsiisa. Hangafarraa jalqabna jedhanii obbo Baqqalaatu iyyuu dura dhandhamu deema. Maal isin biratti gammachuun hin jiru? Galatooma. Akkas nuunoo. Itti aansee Jawahar Muhammad obbo Bullootu iyyuu dhandhame jechuudha. Maal irraa ililchuu dadhabdanii ani ililchuu akkasime maali dubartoonni Daalaas bakka kaleessa irraa dhufne hin irraanfatina. Kanatti aansee addee Misraan
mee waan jettu keessummoota fi isiniin gabaabsitee waan isin jettu qabdi welcome isin jettee jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi asirrallee dhaabbachuun fedhu garuu ardaan tan as dhaabbadhee haawwan addunyaa tana keessa jiran hunda haawwan addunyaa tana keessa jiran hunda namni Jawhar jaalatu hundinuu haati saasan mudhii hidhattee oguu kanattis jaajaarra teessee gartee cimimmuu dhalan qabne takka gootu wajjini cimimmuu san goonee haadha saati alhamdulillahi rabbil aalamiin haati dura deessee isa arkiteeti nutilleen arra deenyee hunoo bulloo keenya ijaan agarree haawwan Oromoo bikka jirtan hundaa warri du'aayiidhaan haadha Jawharii wajji ciminfachaa baatan arra deessanii ammoo mucaan kun asiin nuu dhufe rabbi asiin nuu gahe ammallee immoo umrii isaa isa dheereessee rabbi isa tiisee bikka Oromoo marti hawwitu san nuu haa gahu jennee rabbi guddaa kadhanna. Wanni rabbi nuun goone nuti walii godhuu hin dandeenyu. Ka isaa fidees rabbi, ka daalaas fidees rabbi, ka nu garsiises rabbi. Hawwi inni itti jirullee gartee sabni kiyya kana ta'e je'ee ka saba isaatii dhaabbatee nafsee isaatii wajjiin tigilii ajaa'ibaa godhee rabbiin hunoo guyyaa 40 midhaan malee waan kaayef isaa beeka. Nuti immoo tana hunda alhamdulillah jenne gammanne rabbiilleen gammachuu fiixaan baatee nu haa godhu. Bikka deemtan hundattuu hafurri keessan haa urgaa'u. Muhaacitaan isin haa simatu. Jaalala dhugaasan isin haa kennu. Hawwii isin dhaabbattaniif tanallee rabbi bikkaan isin haa geewu. Isin jaalanna rabbi gargar nun baasin umrii barakaa qabdu isin kennee hawwii teessan san bikkaan isin haa geewun ja'a galatooma. قالتوا مصر أروح مالتو تيان عبد الصمد عمري Abbaa Hundee Abdul Samad Umar asitti isin barbaanna. Okay, galatooma kanatti aansinee sagantaan qabnu Daalaas keessatti yeroo adda addaa yeroo isin yaamnu akkanatti nu argamtaniitiin nu gammachiiftanii nu bareechitanii bareedaa gammadaa isiniin jenna. As dura walgahii tokko goonee turre walgahii san irratti fandireezingii qabaachuu turre. Fandireezingii san irratti namoonni adda durummaadhaan yeroo gaafannu gargaarsa jajjaboo nu kennan nama haga tokko guutuudhaaf godhuu waan hin dandeenyeef nama haga tokko at least galatoomaa jechuun waan barbaannuuf isaan saniif Abbaan Hundee Chairman boordii duraanii OMN waan tureef namoota saniif badhaasa nuu kennaa jechuudha. So isaanumatti hin kennaa. Ibrahim Sharif. Obbo Ibrahim Sharif Ibrahime Asinuyama yookaan akka ol seenu nu godha yoo kaala jiraatu taate. Anaatu fuudhaaf yeroo akka hin jiru.
abbaan hundee Ibraahimee bakka bu'eetiin fuudha jedhee haga inni dhufutti isa torkaa qaba garuu yeroo inni dhufee jedhee ni kenninaaf jechuudha. namni lammataa kan badhaasa kenninuuf Abdulaziz Bengani. Abdulaziz Bangani gara waltajjii dhukootu. Ibrahim eenis achi jira kootu Ibrahim. Haji Ibrahim asinis kootu achumaan. Galatooma waan miidiyaa keenya miidiyaa hawaasaa bira nu dhaabbattaniif galatooma wanni isin godhuu dandeenyu galatooma isiniin jechuu qofa. Galatooma kanatti aansuudhaan Abdulqaadir Daadhii fi Aadde Rumaanaa Jeeyiloodha. Nama dorgomu barbaanna jedhanii turanii so waliin dhufaniitiin waan kana gurraacha nu godhanii so waltajjii irratti isa waliin nu dhufuu qabdi Aadde Rumaanaa Jeeyiloodha. Kan biraa akkasumatti maatii isaa waliin guutuu kan gaafa san miidiyaa bira nu dhaabbate maqaan isaa Muhammad Abdallah yookaan immoo Areedoo jennaan jechuudha. Maqaan isaa namni beekamuun Areedoodha. Faamilii guutuu waan ta'eef haadhuma manaatti dhufa inshaallah yoo rabbi jedhe galatoomi. Hai Banganiin Aadde Fariyaan eessa jirti? Aadde Fariyaa dubbiin jiru kai. Walumaan kennitanii walumaan kaatanii fudhattan. Kanaafuu dhiifama nu godhi as dhufuu qabda. Kanatti aansinee immoo Khatiyaanus Zaki Idris. Zaki illee nu jidduun jiru na fakkaata. But Farihaatu fuudhaaf. haa galatoomani nama sadihin guyyaa tokkotti nama sadi ta'anitti irra guddaa isaa guyyaa san $10,000 nu kennam sadi ta'anii haa galatoomani warroonni kunninis akkasumatti warroota 3,000 ol nu kenne galatoomaa isiniin jenna akkanumatti gargaarsi keessan ittiin haafufu bakka irraa baaftan itti isin haa guutu jenna galatoomaa bakka nu deebi'a. Kan biraa asumatti aansineeti badhaasni biraatti ni jira. Badhaasni suni hoogganoota keenya kan aarsaa guddaa kafalaa turan biyya keessatti gaafa isaan hidhaman nuti asii rakkachaa baane. So at least isaan illee yaadachuu qabna jennee waan tokko tokko akka gareetitti warra godhe jira akka dhuunfatittis warra godhe jira. Kanaafuyyuu Aadde Misraa Turee fi Sharafaddin gara madarakaa nu dhuftanii waltajjii nu koottaa isintuyyuu nuuf kenna. Thank you. Ata. Balleessite ka? Balleessite?
Okay, galatoome. Kanatti aansee badhaasni kenninu maqaa afooshaa odaatiin qophaa'ee maqaa afooshaa odaatiin ka qophaa'ee waa hedduu asii qabna garuu akka hangafaatitti obbo Baqqalaa Garbaa tirraa jalqabna. Wanni kenninu kun immoo guyyaa boodarra isinii hima garuu ammaaf obbo Baqqalaadhaaf Sharafaddin nu kennaa kana nu haa kennu. Obbo Baqqalaa Garbaa kennaa isinii qabna. Maqaa afooshaa odaa daalaasiin isinii kenninee galatooma. Galatooma. Haa bananii bakkuma tokko isin argisiisu itti aansee Jawahar Mohammed. Obbo Jawahar atislee fudhadhu yeroo tokko argisiiftu. Obbo Jawahar Mohammed yoo kaadatan taate bara 2018 taankii Minnesota irraa taa'ee ittiin wayyaanee maqala ittiin galche obbo Lammaa Magarsaatitti kennee waan tureef ammallee akkuma baratte taankii biraa si binnee taankii biraa si gabaafna maqaa afooshaa odaatiin gaafa duraa taankii tokko si badhaafne gaafsan taankii tokko sin badhaafne har'a garuu taankii biraa obbo Baqqalaan gargaarsa argattee jirta jennaa galatooma. Ummanni kun waa hedduu qopheessee ammallee magaalaan kun Texas biyya kaawbooy jirra. Kaawbooy gara dhufan uummata kana akkamatti hin galchinu dhuguma kaawbooy fakkaatuu qaban waan jenneef obbo Baqqalaa Garbaa obbo Baqqalaa Garbaa isinii qabna. Matarra kaay baniitii argisiis atis ban Cowboy bas keessa Cowboy Dallas obbo Baqqalaa ammallee nafne koofiyaa qofaa miti jalallee ni barbaachisa jedhanii tokko no Bania Texas jechuun kana gaawno lakka olqa bifoto bakai akkasi huno galatooma ammas erga kaawboy badhaasuun kennan olle lameenuu wal fakkeessuu qabna jenne bullollee akkasumatti akka obbo Baqqalaatetti kaawboy koofiyaan qophaa'eefi jira. Obbo Bullo obbo Jawahar Mohammed tafi bani kana hunooti Dallas Malia haga hamileen qabdani Tikena kamat akkasi dubbiin kana fakkaata baay'ee nu galatooma isinis ulfaadhaa nu ta'a isinis bakka nu deebi'aa maqaa afooshaa odaatiin badhaasa kana nu kennu keessaniif baay'ee nu galatooma isiniin jenna. Daalaasiin tun beektaa dubbii qabdi akkamitti hoogganoota keenya warra lubbuu nuu kenne nuti waa xiqqoo godhuu dadhabnaa jedhanii ammas dhuunfaadhaan akka maatiitti warra waa qopheessee jira. Isaanis akkuma reefuun tana kaase gaafa OMN gargaarsa cimaa nu godhanii nu bira dhaabbatan har'as kennaa qabaa jedha Muhammad Abdallaa Areedoon haadha warra isaa waliin fi maatii isaa waliin. Maal sagaleen?
Okay, sagantaan dheeratee dhiifama nu godha. Ijoolleen gaggabaabsitee waan jechuu jennu qabna jetta. You gonna say something? Okay. Howie, you gonna say something? I will hold for you. I'll hold for you. I'll hold for you. Akkam jirtan warri Dallas asitti argamuu keessaniif galatooma. Jawaar Muhammad baga Rabbiin si baase. Jawaar Muhammad fe'ii qabu dandeettii kaka'umsa murannoo fi kutannoo qabu nutti argisiisee jira. Jawaar Muhammad jechuun rakkoo sabni Oromoo keessa jiru sirriitti qoratee falmachuutti seene. Oromoon mirga abbaa biyyummaatiif akka qabsa'uu fi qabsoon kunis qabsoo bu'uuraa akka qabu nu barsiisee jira. Kanaafuu haka qabnaa nimoona je'ee abdii qabuu fi murannoo qabu gochaan nuti argisiisee jira. Haa ta'u qabsoo keeroo Finfinnee geessite amantee opiidiyootti kente. Amantee opiidiyootti kente. Baga amantee itti kente. Isaantu keeroo fi uummata Oromoo ganne malee ati hin ganne. Ati bu'aa qabsoo keetii mul'istee jirta galatoom. Jawaar Muhammad ofitti amanee Rabbiin abdatee uummata Oromoo abdatee lubbuu takkitti qabu of kenne hi'amee beelawee guyyaa 40 waan uummanni Oromoo keessa jiru hunda irraa kudamee nu argisiisee jira. Goota kennaa hayyuu siyaasatii gamana teetee argitaa gamatti yoo dubbattu onneerra yoo deebistuu gaafii hundeerra hubatee hubachiisu dubatee dubachiisu qabsoo jechuun akkana. Keessummaa keenya warri Dallas immoo gaafii yoo qabaatan seeraan gaafachuu deebii yoo barbaadan obsaan eeggachuu galatoom hayyuu keenya galatoom ati goota keenya horii bulii si jaalannaa onneerra. Okay. Hello, City of Dallas. Thank you for coming. First of all, thank Allah for us to see Jawaar Muhammad here today. Jawaar Muhammad is Oromo's hero and leader. He is an Ethiopian political analyst and activist. He is the founder of Oromo Media Network. He is also known for being the leader of Oromo protests. Jawaar Muhammad is intelligent, brave, and sticks to his plans. He has good plans for Oromo and good communication skills. Jawaar Muhammad, we love you. You are Oromo's hero. Thank you and welcome to Dallas. Galatoma, fayyaa argadda. Now we have a special present for Jawaar Muhammad and Bakkala Garba. Obbo Bakkala Garba, kennaa isinii qabu maatiin kuni. Thank you. Harka dhaaf ijoollee tana Rabbi haa guddisu. Itti aansinee obbo Jawaar Muhammad. Now we have a present for Jawaar Muhammad. Galatoma mee maal kennan waan kennan ilaalla waan irra katabamellee isaantu beeka. haa galatoomanii kana qofaa miti waa sadi fidanii sadiin keessaa gaafa jarri biyyatti hidhaa keessa turan nama asirraa waliin jiraachaa turre hoogganoota keenya achitti dhiiseen deemu jedhee isaa waliin achitti dararaa argaa ture Ridwaan filee qophaa'ee ture. Ridwaan sababa maatii isaa laaluudhaaf gara Siyaatil waan deemeef har'aaf immoo kennaa isaa obbo Eliyaas ibsatti kenninaaf. Okay. Okay, kanatti aansee amma waltajjii keessummoota keenyaaf akka isaan haasaa nu godhan isaaniif waltajjii kennina.
namuu gammachuma keessa ummata kana ijaan arguu kennaaf jedhanii gammadanii obbo Irkoon as keessummaa bira taa'u ture achumaan bulloo wajjin bahee achi taa'e obbo Irkoo ati as nu taa'e obbo Irkoon bulloo geggeessa jedhee achumaan achi dhufee taa'e galatooma kanatti aansuudhaan waltajjichaa oofshaalii banuudhaaf daqiiqaa murtaa'eef waan jedhu waan qabuuf caffee raammis gara waltajjii dhufee jechoota waan jedhu erganuu jedhe booda keessummaa gara waltajjiitti nu affeeraa caffee. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qophii bareedduudha baga nagaan dhuftaniin jaa joorii fi baqqalaa dura nutiis baga hidhaa baanee jaa nutiis mana hidhaa turre haga isaan mana hidhaa jiran nutiis asiidii siiriira baanaan afalmataan faanii isinillee hundinuu bakka jirru hundaa magaalaa takkaa jira magaalaa Oromoo nama sadii jiraata nam sadiini firii Baqqalee Garbaa firii Jowaar Mohaammed Justice for Hacaaluu jedhanii hiriyee baa turan. Isin hundinuu warri waan kana qodara fudhatan jirtanii waan gootan hundaaf galatoomaadha Baqqalaadhaa fi Jowaaris baga nagaan baatanii nuti tokkamtaniin jaan. Warri 2020 yeroo dukkanaa ture warri ala kana akka rogeeyyitti hojiin dalagaadhaa ture Jowaaris dabalatee hagi tokko biyya gareetti nu afaan garagalee diinaa hojiin dhaabbatee dhagaa nutti yeroo eegale. Hangi hafe hanga xiqqaadha. San keessaa warra biyyatti hafee akka maletti cichee haga hidhaa seenee guyyaa 40 fi waa agabuu taa'utti warri godhee Baqqalaadhaa fi Jowaarfaadhaa waa hedduu kutaniiti as ga'anii baga nagaan baataniin jaan. Haa ta'u isaan haabanii garuu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa warreen jireenya isaanii guutuu qabsoo Oromoo irratti dabarse. Kaarraas mana hidhaa keessatti rakkachaadhaa jiru. Kan toorchi taa'adhaa jiru kan maatii wal dhabee biyya ifii qe'ee fi keessatti ukkaamsaa addaa keessa jiru arraas akka yaadaan bira jiraannu barbaadan akka deeggarsaan bira jiraannu barbaadan akka sagalee taanuufis barbaadan gammachuun teenya irruun Baqqalaadhaa fi Jowaar arguudhaaf ni gamman gammachuun teenya guutuudhaa miti warra isaan dura qabsoo keessa ture warra isaan caalaa wareega hadhaawaa kafate warreen dirree qabsoo keessa garaa hidhatee kilaash fannifatee umrii daa'imummaa tureetu arraas mana hidhaa Oromiyaa Qaallitti keessa rakkachaadhaa jira. Gaafa isaan hundi hojiin nu bahan gaafa qeeroon kumaantamaan mana hidhaa keessa jirtu Oromoo tahuu qofaaf kan yakka tokko hin dalagin hidhaman gaafa isaan hundi hojiin gannuu dhiifaman gammachuun teenya guutuudha. Karaa biraatiin obbo Baqqalaadhaa fi Jowaar qabsoo karaa nagaa geggeessanii durmarraa'u karaa kanaan deemaadhaa turan qabsoon karaa hedduudhaan jirti. Warri hidhannoodhaan malee diinni cabujuus karaa sirriidhaa jira. Warri lakkii hidhannoos lolaadhaa karaa nagaatiinis diinaa hojii haasoinee deemuu qabnis karaa sirriidhaa jira. Namni keenya asitti konfiistoo hin qabu. Waldhabbii yaada kana lameen iddoo hin jirtu. Waan kana uummanni keenya akka gaariitti hubadhaadha. Fayyaadaa haganumaan ja'a Jowaar naa fi Jowaar yeroo dheeraa amata 10 meeqa keenya Jowaar amata 10 boota 17 wal beeyna. Gaafa maqaan isaa Tolaa Buliidhaatiin beeka. Akkasii Jowaar Tolaa Buliidhaa paaltokirra wal beeyna. Qabsoo naaf inni paaltokirraa hojii eegale. Gaafa miidiyaan hedduun jirre gaafa feesbuukiin hin jirre paaltokirraa nam 50-60 wal geenye achirraa qabsoo Oromoodhaa eegallee unu hangarraa wajjin geenye Qaallittis dhaqee isin deddeebi'ee jechuudha. Gadaadhaa. Dhiifama caffee gidduudhaan si dhaabuu kootii fi dhugumatti keessummaa of keessaa qabna. Keessummoonni kaleessa akkuma oolle kana oolanii torbaan guutuu dadhabaa turanii sagantaa akkasiisan qopheessanii halkan
tu osoo nu tajaajilan har'a karaa dheeraa dhufan isin jalaa nafnu akkuma isin dhuftanii nu bira dhaabbattan nu isin bira dhaabbanna galatoomaa isinin jenna waan biraa isin godhuu hin dandeenyu dhufnee isin bira mul'achutu iyyuu galata san deebisuu waan taateef hin dhufanii isaanis dhufanii mee keessummoonni kenna maqaa isaanii tokko tokkoon himullee barbaadnu caffetu maqaa isaanii isinii hima mee warri Houston karaa dheeraa deemtanii dhuftan boros deebitan mee ummata kanaaf hamilee nuu kenna ol kaa'ame keessummoonni Houston irraa dhuftan galatooma fayyaa argadhaa mee maqaa isaanii caffeen isinii haa himu namoota tokko waliin qawwee dhukaasaa waan turaniif kan biraatis isaanis sagantaa biraa qabu Memphis Teenes irraa akkamitti Dallas irraa hafuu dandeenya jedhee warri dhufee akka isaanoti maaliif yaani finni waan wal fakkaannuuf Saala Siyyoo Memphis Teenes irraa ofee dhufee mee tokko si haalaalani akkasi huno Daa'u bakka waltajjiin OMN jirtu bakka qabsoo Oromoo jirtu bakka hiriirri Oromoodhaa jiru takka illee dhabeen beeku gaafa Minneapolis dhufnus numaa wajjin jira bakka jirru hundaan akkam danda'an beekuuti fayyaade Saalaa hedduu ulfaatu yoo thank you itti aansee keessummoota keenya qaqqaalii akkaan jaalannu asitti argamu kanaan afeeruudhaaf deema san dura garuu tiima falmataa Ibroodhaa jira tiima falmataa Ibroodhaa tiima qaalii tiima maasii addabeen beeku tiima yeroo hundaa waan Oromoodhaa keessa waliin jirru kalee isaan qophiidha qabaachaadhaa turanii arraas Teeksaas irraa dhufanii as dhufanii nu bira hedduu ulfaadhaa galatoomaan isin jara deebi'ee itti aansee eenyu eeydan Joohar Mahammadiimi bulloo dheegaadhaa jirte jechuudha bulloodhaan kara waltajjiidhaa afeeraa maayikii isaafiin dabarsaa bulloodhaa wajjiin walqunnama gaariin isin jaa Akkam ooltan fayyaa jirtanii namni hedduun asii godaanu jira na fakkaate nama bakka biraatti dur beeynu atleast nama namaan arge caffee raamis bakka inni jiraatu rabbumaa fi Facebook qofaa beekaa innillee asii godaane na fakkaate Amiris Chicago irraa asii gale na fakkaate akkasii it's really wonderful to see you guys manni de Dallas yeroo dheeraan biyya kana deddeebi'aa ture gaafa jalqaba eegarruurraa gaafa Oromoo Falastirraa eegaltanii nu gargaaraa turtanii booda immoo erga shabbee seenne boodas asii hanga DC deemuudhaan asittis hiriira nu bayaa hedduu nu gargaaraa turtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada keessattuu immoo namoonni hedduun almost family warri as jirtanii Elias Ibsaati family isaa amata mee qolbee namoo I think some 17 no I think you know me before I was born I met him I think 2005 akkuma biyya kana dhufeeni erga gaafa san walitti amadamne hangamma asiin nu ga'e waa'ee manjaaruu qofa irratti osoo hin tahin keessattuu last 2 years yeroo men biyya kanattis biyya sanittis haleellaan ciccimaan irra ga'e keessatti I don't think it would have survived without Elias Ibsa yeroo tokko Elias Ibsaa fi haadha manaa isaatiif harkaan haadhaa warri Houstanii fi warri Dallas kun hedduu wal dorgomtan ganama kanatti qoosaatiin ture maaliif jidduu lafaa barbaadanii sa'a afurii sa'a lama gamana ooftanii sa'a lama gamana ooftanii jidduurra lafa barbaadanii maaliif hin qopheessine jennaan kalee warri asii har'a waa qopheessu Houston turan warri Houstonitti qopheesse immoo dhufee as jira I think rivalariin friendly ta'e kun ka wal gargaaruu irratti wal tumsuu irratti magaalota lamaan wal cinaa jiran kana irratti godhamu magaalonni biraallee kan irraa baratamuu qabanii kan irratti hedduu jabaatanii deemanii
warri wistanis galatoomaa kalee kajaa'ibaan nu simatanii marii gaarii goone turre har'a immoo isaan kaleessa limoodhaan nu simannaan isin immoo fardaan nu simattan wal morkii ajaa'ibaatii jira jechuudha galatoomaa isin lamaanuu. Bunan dhuine buna dhugeetiin bal'inaa isinitti deebi'a. Yaada hedduu isinirraa dhaga'uu barbaannaa gaafilee keessanii isinirraa dhaga'uu barbaannaa marii bal'aa godhuu barbaannaa isinumatti haasa'uu qofa osoo hin ta'in silaa waan haasa'u ijoolleen waraabdee isinii dabarsiti boodarra gaafii deebiitiin deebi'a. Ergaan gabaabaan nuti biyya alaa ittiin deemaa jirru tokkoffaa isin galateeffachuudhaaf yeroo nu jedhaa turretti nu qofa miti yeroo namni keenya rakkoo hamaa keessa turetti ummanni keenya biyya alaa tokkummaa isaa osoo hin sharafin qabsoorraa abdii osoo hin kutatiin bifa cimeen deemuun mana hidhaa keessatti hamilee guddaa nuu kenna ture. Hidhaan balbala sitti cufamuu miti kan nama daddabsiisu. Balbalti sitti cufamuu miti kan si kuffisu kan harka si kennisiisu. Keessattuu hidhamaa siyaasaa wanti miidhu gaafa namni sun hidhame takka hidhamte ummanni inni nan qabsaa'aaf jee of kenne sun yoo duubaa harca'e yoo qabsoorraa maqe yoo tokkummaan isaa kan laaffatu taate edaa bilaashin aarsaa kafalee edaa ummata har'a qabsoo irraanfatee waan gabbaaneef irraanfate saniifin yeroo kiyya bilaash godhee jechuun sammuu namaa tuqa. Nu garuu akkas hin taane ummanni keenya ka biyya alaatis ka biyya keessattis dhugaatti mana hidhaa sanitti warri dhuftanii laaltan namni muraasa jiraachuu ooltanii guyyarra namni dhibbaatamaan bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa dhufee hamilee keenya nu cimsaa ture waan qabsoon keessa jirtu nu himaa ture. Isin immoo warri biyya alaa cabbii keessa aduu keessa karaa fagoo deemuun mormii godhaa turtan maatii keenya maatii hidhamtoota gargaaraa turtan qeerroolee madaayan miidhaman gargaaraa turtan qabsoo karaa hedduudhaan waan qabdaniin humna qabdaniin beekumsa qabdaniin qabeenya qabdaniin gargaaraa turtan kana waan dhagaa turreef kana waan quba qabnuuf mana hidhaa keessatti hamilee guddaa qabaachaa turre jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaa isiniin jaa gaafii deebii irratti isinitti deebi'a amma boosa kiyyaaf hin kenna boosni kiyya irra isiniif haa buusu galatoomaa. Akkam jirtu bakka deemnu hundumaatti dubbachaa turre wanta nuyi haasaa turre hundumti keessan quba qabnu waan haaraa waan isinitti himnus hin qabnu bakka kanatti akkuma inni kaasee kaayyoon keenya inni guddaan isin galateeffachuudha. Haala keessa turre keessatti biyya keessattis biyya alaas Oromoonni jiran utoo hamlee nuun taane ta'eeti fayyaa hamma qabnuu fi nagaa hamma qabnuutiin achi keessaati tariitii hin baanu turre baay'ee hamlee keenya tumsitaniittu kanaaf galatoomaa masiniin jechuudhaaf iddoo kanatti argamne. Garuu har'a fuula keessan gaafan asitti argu wayi tokkotu natti yaadatame kana dubbachuuf hin turre garuu baay'ee keessan fuula keessan gaafan ilaalu jechuudha. Amantiin itti amanu kitaabi tokko keessatti akkam jedha namicha Nahimiyaa jedhamu tokkotu ture. Namichi Nahimiyaa jedhama mana mootii jira mana mootii hojjeta mana mootii keessa tajaajila waan hundumaa mijataadhaa fi gammadee jiraata mana sana keessa. Garuu nama biyya isaatii tokkotu dhufee gaafa dhufee keessumummaa gaafa dhufutti gaafate waamee gaafate sabni koo nan keessaa dhufe suni sabni koo inni boojuu irraa hafe suni inni boojuu irraa hafe suni maal hojjeta maalitti jira akkamitti jira sabni koo jedhee gaafate. Sabni keenya jedhe sabni keenya waan inni keessa jiru jedhe salphina inni keessa jiru qaanii inni keessa jiru rakkoon inni keessa jiru hin dubbatamu jedhe itti hime. Dallaansaa diigameera
balballisaas gubateera nama isaa dubbatu malee dhabee hafeera jedhetu waa'ee saba isaatiitti gaafa kana dhaga'u namichi kuni fuulli isaa baay'ee gurraacha'ee jedheen baay'ee gadde jedhe waa'ee saba isaatii baay'ee gadde baay'een keessan as teessanii waa'ee saba keessanii akkasii yaaddan nan beeka waan sabi keessan har'a keessa jiru waan quba qabdanni fuulli keessan ifaa miti si'an ilaalu ifaas ta'uu hin danda'u sabi keenya rakkoonni keessa jiru akkuma namichi ammaa dubbateedha dallaa malee hafee nama tiksu malee kan hafeedha eenyullee itti bobba'ee ka ajjeesu eenyullee waan barbaade kan irratti raawwatu kan irraa dhowwu kan hin qabne ta'ee hafeera sabi keenya dhugaa akkuma sana natti fakkaata fuula keessan kana gaafa ni ilaalu kunis immoo dhuguma kana dagachuu hin qabnu waan sabni keenya keessa jiru gar tokkoon beela'aa jira gara tokkoon lola keessa jira qeesaa keessa jiraachuu dadhabee jira nagaadhaan bahee galuu dadhabee jira jireenyi itti qaala'ee qonni bakka hedduutti geggeeffamaa hin jiru daldalli bakka hedduutti geggeeffamaa hin jiru akkuma baay'een keessan quba qabdanii xalayaan biyyaa isin ga'u bilbilli biyyaatii isin ga'u ka akkamii akka ta'e quba qabdu kanaaf fuulli keessan gammadaa mitii jedheetan fudhadha haa ta'uutii nuyi baanee asitti argamuu keenya gammachuu keessan mul'isuudhaaf yaaltaniittu waan gochuun isinirra jiru gootaniittu isa hafeef immoo ba'uun keenya fakkeenyaatiif lolli Raashaa fi Yuukireen gidduutti raawwachaa jiru lolli yookaan rakkoon bakka biyyoota adda addaa jiran akka inni mul'anne godhe akka inni hin beekamne godhe akka inni xiyyeeffannoon arganne godhe biyyuma keenya keessatti immoo yoo fudhanne lolli Tigraay keessatti geggeeffamu rakkoo Oromiyaa keessa jiru akka inni mul'anne godhe kanaatiif akkasumatti du'aa jira sabi keenya utuu hin beekamin du'aa jira utuu hin beekamin gidirfamaa jira utuu hin beekamin qeesaa keessatti waa hedduun irra gahaa jira nummoo hiikamuun keenya namni lama hiikamuun keenya namoota warra achi keessatti hafe akka xiyyeeffannoo isaan dhaban akka hin goone akkasin hubattan hin barbaada ammallee akkuma caffeen kaase nama hedduutu hidhaa jira nama hedduutu baqannaarra jira nama hedduutu immoo rakkoo adda addaa keessa jira kanaatiif rakkoon keenya hin furamne hin dhaabbanne qabsoon keenyas hin furamne bakka hin geenye itti fufa kanaaf ba'uu keenyaan gammaddanii yookaanis raawwate isinitti fakkaate waan kanaan dura gochaa turtan tumsa saba keessaniif gochaa turtan iyyaafannoo saba keessaniif geggeessaa turtan akkasin hin dhaabne isin yaadachiisuun barbaada. Kana caala waan jennu baay'ee hin qabnu yoo gaaffii yoo qabaattan nu gaafachuu dandeessu waan tokko gaaffii hin qabdan yoo gaaffii moonuma qabaattu jedhee tayyaada achirratti kaafnee wanta tokko mari'achuu dandeenya. Garuu ammaaf wanti nuyi jechuu dandeenyu ammallee wanti fuula keenya dura jiru isa armaan dura keessa dabarreen ol yoo ta'e malee isaa ol cimaa yoo ta'e malee isaan ol hammaataa yoo ta'e malee isa duraatiin gadi miti kanaaf nu bira dhaabbachuun qabsoo nuti geggeessinu nu tumsuun deeggaruun namoota karaa adda addaa qabsoo irra jiran gargaaruun bira dhaabbachuun wal ilaaluun wal hubachuun barbaachisaa akka ta'e duwwaan isin hubachiisuu barbaada kanaaf irra deebi'ee galatoomaan isiniin jedha yeroo keessan fudhattanii bakka kanatti argamuu keessaniif baay'ee gammadaa baay'een isin galateeffachuu barbaada galanni keenya namoota mana hidhaa turan namoota ammas immoo mana hidhaa jiran kan isin gargaaraa jirtanii fi bira dhaabbachaa jirtan maqaa isaaniitiin isin galateeffachuu barbaada fayyaa ta'aa isiniin jedha. Galatoma fayyaa argadhaa warri obsaan dhageeffattanis nuuf galatoma kanatti aansinee ergaa qabna ergaa gabaabduu daqiiqaa laman caalle
So isaanis dargaggoo yookaan immoo garee kubbaa Daalaas ergaa hawaasa Oromootti ergannaa dhaamsa dabarfannaa waan jedhaniif ergaa isaanii haa dabarfatanii. Kanatti aansee isaan booda sagantaa itti aanu qabnaa. Sagantaa san booda gaafii fi deebii ifis hiree isinii kenninaa. Gaafii fi deebiidhaaf uf qopheessaa namoonni gaafii fi deebii qabdanii amma garuu ergaa dabarfatu obboleessi kenna. Galatoom Oromoo akkam jirtu? Dhimma jara keenyaa booda gaafii fi deebiitiin isaanis dubbisee gaafii sun qabaadde yaada dhuunfaa koo dhiyeessadha. Amma kan asitti na ergate qeerroodha. Qeerroon kun qeerroo Daalaas akkuma beektani bakka hundatti bakka Oromoon waa tokko godhate hundatti dhaaba siyaasaan qabanii amantiin qabanii Oromoo hunda wal qixa laalu yaada qabu ejjennoo mataa isaanii qabu garuu gaafa Oromootti dhufe Oromoota qofa ta'anii dhaabbatu ijoolleen kuni. Egaa ijoolleen kun waan isaan godhan keessaa tokko kubbaa miilaa taphatu. Kubbaa miilaa taphachuun immoo walitti dhufeenya dargaggootaaf qooda guddaa qaba. Minisootaa deemuuf jedhu ijoolleen kun waan isinitti tolu keessaa tokko barattootatu keessa jiru. Barattoota kana sababii maallaqaaf jedhanii dhiisanii deemuun barbaadanii hunda fuudhanii deemuu barbaadu. Namoota haaraa biyya kana dhufantu jiru bakka Oromoon jiru dhaqanii ilaaluu barbaadu. Ijoolleen kun ijoollee kanas duubatti dhiisanii deemuun barbaadanii kaayyoon isaanii Oromoo walitti qabu bakka Oromoon jirutti qooda isaanii bahuudha waan ta'eef gargaarsa uummata keenyarraa gaafannaa jedhan. Maalidha? Hedduutu jira, baasii hedduutu jira. Namoota amma kana fuudhanii Minisootaa deemanii dhufuun baasii hedduu nu gaafataa. Kanaafuu gaafa torbee dhufu gaafa 3 sa'aatii 4tti guyyaa waggaa lammaffaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa faana wal qabatee paarkiitti qophii fandiraayizingii qopheessaniiru. Qophii kana immoo hawwan magaalaa Daalaas jiran waliin qindeessuunidha. Teessoon isaa 300 North Plano Road Richardsanidha. Yoo gaaffii kanarratti qabaattanii qeerroo keessaa nama tokko yoo quunnamtanii ibsa caalaa isinii kennuu barbaadu. Please gargaara ijoollee kana maallaqaan bira dhaabadhaa. Yoo yaada qabaattanis yaadaan bira dhaabadhaa. Aqiitiitti dubbadhu naan jedhan naan dhufee galatooma. Galatooma akkasii waltiin dhisuun gaariidha. Hireellee olii kennuun barbaachisaadha. Kanatti aansee warroonni reefuun tana seensarratti haala isin hin dhaabnu jennee seentan warri maqaa keessan barreessitan